Kotoni original tuni family bira jirti. Taduru waa hunda siduro barate. Asirrat solo nimmo solo gaafiinsi gaafadhaan immoo solo gaafiinsi gaafadha. Nama waan beekne immoo nama waa beeku barbaadda. Nama waan beeku. Ishi ta'uudha. Ishiin eenyudha? Yole? Nama waan beekne barbaadadha. Nama beeku barbaada. Nama beekne barbaadde faranjii maalirraa barbaadde faranjii waa hunda beektiyo. Ila. Faranjii kootti barachuudhaaf jedhaa bara. Faranjiin barbaadan jenne bara. Eegadaa. Faranjiitti koottan baradhaa jedhaa bara jaratti baradhee keetan kan keenya fuudha jedhaa. Biyyeessi galchu. Waa barateen fadu maaliif? Tawaan beeytu garuu kaa barsiisu anuma wanni isin beeytu anuma bakka gammachuu wajjin jiran. Ayyee. Taduru waa barsiisu. Yeroo ammaa kana keessa namni waan beekne jira itti yaadda. Yoo waa beektillee waan hedduu akkan beekne Baay'ee xiqqoo beektu. Taduru Dubaay geessan. Kan baay'een deddeemmanne jechuudha. Anamma fakkeenyaaf filannoo kan kootuna gaafattee nama waa beekuun barbaada. Nama waa baay'ee keessa dabarfate hin ta'u. Namni waa beeku yeroo isin laa dhageeffatu namni waa beeku ogummaa isin si wajjin tasnaanante deebite gaala ishee wajjin oguu haasoftu isa moo ka isa duraanii caala. Okay, balance si ko jenta. Okay. Inni ka duraaniin aanu garuu amalee isaatiin jaalladha kana. Akka kaaniin nan qabbaneessu garuu amalee isaa uumaa miti jetti. Nan qabbaneessu garuu amalee isaa wantoota garaagaraa madaalsisti. Yoo amma itti qabbaneessuun ta'eef amalaan hin ta'u. Asirratti jireenya riileeshinii keessatti gaalaal gaafa wajjin hin jirtu namni sun waan dabarse sana riimuuf yoo gochuu baateyyuu nama wajjin hin jiru sana biratti waan akka kanaan dubbatu. Keessatti jedha kan. Keessattaa jedhu kan yeraasu guddaa. Hiriyaa isiitti dubbatti. Gara biraa deemtee haasofti. Yookiin barreessi akka dingata silkiisii ol fuutee argite waan isin barreesse. Kanaaf dirqama oriijinaala barbaachisaati bakka. Fi eksiin isii tajaajila wajjin yoo akka isaatti si galee wal harkanii akkama kanaan si gala isa ba'a. Dubbiin gara faalloo deemti maaliif? Wal barate beeka walitti dhufuu danda'an jeega. Tuttuqaa dubartiin tuttuqaa dhiira wajjin hin baay'isinidha. Baay'ee eksiin badaadha. Eksiin faamaalee yoo akka tasaa aggaatame wayii argame gandi ganda wal barate wal ziyaaruu danda'a. Iftuu jedhaniya. Ani mucayyoo ta'u duraan jaaladhe. Waggaa lama dura jechuun. Baatii afur dura akka tasaatti magaalatti argame. Gatiin ammoo booyfireenii biraa qabdi. Si wajjin osoo jirtu. Amma gaa yeroo ammaatti baatii afur dura. Okay. Isin garuu ana wajjin amma isa lama dura turte. Okay, amma ka biraa qabatta teeksiisiiti. Waan ammata lameen duraa sun yaaddeeti yeroo torbaan naabishiin wal argineef isin booyfireenii isitti qaadimaa isaatti muffatee jirti. Aara keessa jirti. Aara isaa sun anarratti baate na wajjin. Miidhamaa inni isaa sanatti. Isin waan na wajjin godhuu hin qabne goote jechuudha. Yaa. Inni beeku wanta ukkanaa kanaaf dheessa jetta? Egaa akkasii bara dubbiin hin taane. I like your hair, please. Today you are very zababareedu. No, wallahi shamarran yoo laalatan shamarran waan beekne ati waa barsiiftu tachi wajjin waa barattu. Duuba shamarran Ameerikaa waa beektu
Isi shamarran jette. Sabbaa keenyatiif nama akkasi eessa jirti? I'm saying hanqalin da hammadin ne su bar dal. Hammadan da bai gadi bu'a sadarka gabbuwa da ma fudu gabdada. Ya, dal Tuttuqaa dhiira wajjin hin baay'isin. No, wani ya sinjo. Dhiirti tokko dhalaa wajjin waa godhuudhaaf ishii jaalachuun hin qabu. Dhalaan garuu dhiira wajjin waa godhuudhaaf dirqama isa jaalachuu qabdi. Sababa san ta'eef dhalaan dhiira wajjin obda hunda qalbii keessaa qabdi yoomiyyuu hin irraanfattu. Nuti garuu ni irraanfanna. Sababa sanii Short memory keenya jechuudha sakkaa biyyi jedhe sana. No hin jaalannu jechuu barbaadeeti qoyin. Asoo hin jaalanne itti seennu fedhii kenna duuka fi fedhii kenna duufanna jechuudha. dhalaan takka yoo ala baate eenyuun wajjin bulu fudhate dhiira dhibbaatti dhufu. Nuti immoo yoo ala gabbaan eenyuun wajjin rafuu fedhe dilli isa dhufu hin jiru si'ale. Sababni maali? Dhalaan si jaalachuu qabdi. Dhiirti si jaallachuu qabdi. Dhiirri fedhii ofii jedhani. Egaa ati bareedduu arginaan bara bakka taatee dubbiin taatee okay. Garaan immoo jaalachuuf yeroo qabaachuun dirqama miteetta. Yaa dhiirri yogguu bareedduu takka argee hojjechiisuudhaaf dirqama jaalachuun gooti saraan eegamu. Fedhii qofa barbaachisu. Dhiirri yaa fedhii qofa fedha. Dubartii yoo giddii waliin ciifte malee osoo isii onnee isiin argate waliin ciisuu hin dandeettu. Akkas. So, sababa san ta'eef kan isii wajjin ciisuu hundinuu cinaa onnee isii qaba. Qoqqoodateetta. Qoqqoodatee cina yoo isiin nama jiraa wajjin ta'e onneen isii waa xiqqishoo qofaa ta'e waa xiqqishoo sana baleessoo kiyya miidhamta miidhamta. Keessatti hojii Alaa kulli haal hin tuttuqamiin dhawanna ta'e jaarsu bal. Tuttuqaa hin baay'isin. Original paakeejii irraa osoo muraasa hin ta'in paakeejii haaraa waan akkasii dhufte yoo rabbisi milkeessa. Amma waasattu dhabamaa dhufe bara rakkoon. Amma hin jiru eessaa argite. Kudha sadiitti talaala. Xiqqashoo fuudhanii barsiisuudha iskuula fidanii. Biyya dhaqee dhufee. Biyya dhaqxee garuu amma iskuula fidellee ijoolleen durii iskuulatti naannasitti nama argaman. Na hin baala geessiti barummanni kun danda'amtu ofii keetii rakkatte. Amma xiqqashoo wayyoo tawaggaa umurii 13 fuutee iskuula galchite ijoolleen iskuulatti naannasiti sida galchiti. Yoo waliin barattillee rakkoodha. No, maaliif rakkoon bakka itti dhuftu maali? Iskuulaa miti. Rakkoon gaafa isin iskuula fitattee tasnaannama biyya eegattee saniin rakkoo dhufe. Malee yoo isin qaalimaan kutaa keessaa uumaa miti sun. Maan sun uumaa miti sun. Hai sari. Wanti xiqqaa irra dabaruu qabdaaf. Garuu isin yaman dhayxee hoteela wajjin goonaan biyyoota adda Madaa jedhu gurbaan. Madaa baay'ee qaba. Magaa irraa of eegaara. Irraallee gubattee argita bara jalqaba. Gubattee jira. Kun ijoolleedha maal abbaan. Dhaggeeffannu waan guban obboleessa kiyya ka gubateen arge. Akkas. Sigalee. Bakka irraa of eegate sirriitti irraa of eegate. Andireejii keessa fuudhee waara. Warri gubattee argee barumsa irraa fudhate. Exactly. Barumsi bara karaa lamaanii bara. Takko sadiin tokko bistee viidiyoo akkasii baratta kaan jireenya keessa dabartee baratta kaan immoo nama si wajjin jiru Kana sodaannee fuudha malee ta'arra kuno. Bisa jual kana malee fuudha malee haftaa fi atti annoodha. Kormi bal'aan waa'ee fuudhaa yaadatu. Hunda walitti qabnu garuu wanni nama gaddisiisu maal jedhee akka biraatti nama fudhatina garuu shamarree bareedduu tokko guunnaa argaa yoo isin biyyarraa baate madaalii ishii akkasitti ol fagoo miti naaf
dogongora ta'u mala garuu an tasa dhalaa biyya Arabaa jirtuun fuudhee yaada. Rakkoo ta'u mala beena. Kan biyya Arabaa jirtuun feetuuti kan biyya Arabaa jirtu. Shamarran biyya Arabaa karaa lama jira. Karaan tokko nama xalaba waan jedhamu jira. Xalaba jechuun bakka kontiraata itti argamte san qofa bakka deemtu. Manaan ba'uun hin jiru. Bakka deemteef san qofa kutaa. Kontiraata kan kee waggaa lama yoo ta'e jedhe waggaa lamaan sana mana tokko keessatti xumurtee ijaanuun argitu. Inni biraan mootu isuma kontiraata deemte san deemtee mana kophaa dhuunfatti qabattee akka barbaaddetti jiraata. Barbaaddu yoomtee barbaaddu deemtee isa jira. Amma kana keessa akka kontiraata deemtu suni yoo Finfinnee ta'e malee gara biraatti carraa dhiiraan argattu osoo barbaadde hin jiru. Hin baatu mana keessaa gadi hin baafamtu waggaa lama sadi. Hin dhoorgamti. Sun oriijinaal amma yaala inni tokko hin jiru. Tareef sana argine sani. Akkamitti addaan beena? Akkamitti addaan baafadha? Kana gadda paaspoortii murtiin sana qaba akkasiin ta'e illee hin beekta akkasitti ilaaltee baafatte. Okay. Sana addaan Haala agarsiisuu hin dandeettu gadi hin baasisanii gadi hin baasan eeyyaman baatu olii gad deemuu hin dandeettu. hin danda'amna. Hin hojjattee nyaattee dhuyitiin ciifti. Amma Ameerikaa minaaminatti bakka feete deemtee suuqii deemtee ergattee minaan suuqa iyyuu ergatanii. Suuqa illee ergata. laala. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Yes. Ani yooniin Ameerikaa irraa fuudhe akkana kanaan na kabalii asiin na kabalii. Wallahi bilaa hin fuudhu. Ameerikaa amma dimokiraasii beekatte suniin illee keessatti ittiin fuudhin sanaan nu fuudhitiin hin jiru. Hin fuudhu. Ati orjinaala irraa fuudhu. Qoy. Ani wanni na dhibe ijoolleen biyya faranjiitiif ijoolleen kaayiroo tunis warra biyya arabaa kana amma afaan hin buufanneesi. Amma ishee amara malee maal qabnare? Isaan hawaasa gurguddaa. Jumla biyya arabaa jirra warra gurbaa qalbii. Laa taatullee amma dhageeffadha waa'ee shamarran biyya arabaa kana osoo dhiistanii isinii wayya. Amma isinii warri kaayiroo kun chaansii lama qabdan. Shamarran biyya arabaa dhabdanis biyya guddattetti achi deemuun dhabnu jettaniiti akkana taatan isinii jetta. Nu amma nu taate karaa lafaa dhufte, karaa ijaazaa dhufte, karaa xalafaa dhufte wal danda'aa jirtu. Ati indahum xalafaa jirtu sana taalaasii wayyaasi beekaasi. Maalitti isinii himan karaatu jira? Joorji na dhageeffadhu kaasuu tawajjii dubbanna. Yeroo hedduun maal laalaa ijoollee biyya faranjii jiran kanas gizee mana banatan shamarri biyya arabaa dhiirri biyya arabaa minaamin kanuma haasoitan. Keessan kana hoo'ennu isinirraa dubbata warra biyya faranjii kunoo silaa dalagaan teessan akka waan maraattanii saree biyyatti namni deessu haada itti gootanii harkiftanii. Keessan kun hojiinsa. Magaalaa keessan argine afartoo. Katamaa keessan jiru huuraa akka reeffanaa san keessa. Laali takkaa dhageeffatu magaalaa baadiyyaa dhaqee beeku dhugaa rabbi yoo dubbanne. Isin malee mee fakkeenya warra biyya faranjii kanaam diqqishamu bakka ekonomii mallaqaa kanaan nama caaltaniif namni isinirraa usa malee dalagaan teessan saree babbare akka namni ilmoo guddisu saree dhidhiitanii makiinaa keessa keettanii bishaan dhugee sharaaba dhugee barsanoo kan bishaan dhugee hambargar nyaatee bishaan dhugee fa'aa jedhanii ilaalan. Amnu biyyatti qabeenyu asitti biyya arabaa kanatti daa'imni aanan dhugee maali jedhanii sossoban sii galte. Hojii akkanaa kan jiru kanattillee biyya jiru kanattillee daa'ima ofii caalaa qulqullina saree eeyidii arama. Yes, exactly. Amma keessan ammoo reedii dhugumattu keessan jechuun amma warri biyya faranjii keessan kun UN nadha maal barreessitee nama meeqa fuudhu heddii gara biyya faranjii kana dalagaan teessisii galee maal gorsomnaa miti. Ati amma waan nama lama yookiin bakka UN maal isaan hin beeku masiifi masiifi sana. Inni yoo maal jettaniin ka warri gara irraatiin yoo. Bakka Abduseen daabboo ganama irraa fudhata jedhan sammaa'in. Okay.
Abduu sedha kaasuun abduu sedha barani Itoophiyaa dha barani paaspoortii Itoophiyaa biyya. Maal Har'a gannuma waan fedhe. daabboo fudhatanii irra dhaabatan. Bakka san isinis barre waraqaan kenna way deebi'e gaafiin nu dura biyya faranjiitiif ergannisu way deebi'e baqattummaa kiyyasan maaliin gaanii. Afarsa wanni amma ridiin jedhe suni dhugaamoo soba. Dubartii mana xalabaa dhimmettee teettumoo yeroo dheeraadhaaf tababbaatee isaata deemtee deddeebitu wayya. Inni amma waan turi waan waggaa 4-5 dura haasa yeroo ammaa kana namni xalabaa fidatee guyyaa 20 guyyaa 15 ol dalagaa fitu jirtu iyyuu hin jirtu jedhe dhugaa yoo dubbanne. Guutte moo? Wallahi dhiyoo tana kun asitti Itoophiyaa irraa nama 3 fidanii 3 nu Oromoo walii gad ari'aa jiru. Sun bara osoo Itoophiyaan fidin achumatti mijeessanii Ijoolleen tawaa gad ergiteetti kufuuti. mana xalabaa guddaa Wallahi inni jiraalleedha. Oi. Inni ni jiraallee. Maal beektaa? Tokko tokko hin jira dhugaadha. Ka dallalamee bahu yaani gowwoomfame. Anjaan sobini. Sobaan jiru habiibi. Wallahi sobaan jiru. Wallahi guyyaa torbatti dhalaa 3 guutuu fidatee jalaa baddan. Ati maal godhaa argite? Achi Oromoo eeggataa turte? Laa ani Orofaa eeggatu sun turin gara keenya kana barre firidamiidha akkuma warra xiqqoo biyya guddatte gara makkaa kanan beekan namni jiraatu. Ani biyya akiraatti bitatan jira makkaa. Akiraatti bitatanii. Uummanni akiraatti bitatanii waan isin tiirta rabbaa beeku. Bakka akiraatti dhabbeen jirtanii. Akiraatti bitatan. Isin bakka akiraatti dhabbeen jirtanii jiru wayya. Amma Achi taa'anii gurbaa wannaa jedhe tokkotu baqaa mitti na kofalchiise beektaa warra viidiyoolee dalagoo keessa akkasi kolfee hin beekan. Makkaa Madiinaa akiraa itti bitatan jedhe biyya faranjii. Biyya faranjii kana duniyaa itti bitatan jedhe Itoophiyaa walaa akiraa walaa addunyaa jedhee. Yaa akiraa yaa duniyaa. isin gara biyya faranjii illee yoo dhuftan hin jeeyitanii rabbaiste dubartiin. Dhugumatti yoo Joorjaanis walqabdii sooloo fi warra biyya faranjii kana qo'ee dimokiraasiidha gaafa jedhan gizee takka takka fa'aa gizee wal loltan qixxee wal tumtan moo akka? Dubartiin moo? Tumamuutii wayya wara dhugaa sitti maal? Dhageeffadhu. Isiin si tumuu sii wayyaa. Ati tuqurra jechuun isiin yoo si tumte sii wayya. Biyya bakkeenya kanama biyya silaa namni waan akiraatii walii obsu kanatti isiin si tumnaan kalaa biyya galuu sii wayya. No maal akka godhatu bar. Olaantummaa isimaa kenni jechuun nama wayii bara dhooftellee akka nama dhahamee godhuuf hin dandeetta. Hin dhooftame ofii keetii dhooftee namiite fa'aa itti yoo isin xiqqoo harkaansi qabatte lafatti gadhiisu dubartiin nagasanii. Saba biyya tin jirtan sanirraa bakka onni irraa dinqisiifadhe. Nama si arrabsiin illee na arrabsettee isiif tafaayedha. Viidiyoo qaba ragaa wajjin. Ragaa malee wanni inni hojjetu dhabti nagaa. Namni ragaa wajjin himatta. Ragaa malee inshaallah yoo waan fete goota namni maqaa kee kaasu hin jiru. Maarree akkas taanaan waan nama waraabbu eeggataadha yoodha. Imanni kan kee biyya biratti hin hojjetu barachuma biyyuma san keessa ta'e malee. Rakkisaadha jechuudha Allah. Waa keessaati guyyaa adii kana edee wanna irra bulte ijaazar. Aboo Allah ijaazar anti dhugumatti iyyuu makkaa kanarraa fagaadhu malee viidiyoo laaluun kun na ajjeese. Haraama wayii taala. Ati maal odoonaraan beekamuu ni jirtote viidiyoo maal goota? Warra as keessaa hin dadhabne buleessoo xiqqoo wannaa kana gurguddatanii wayita garaa kanneen. Hin dhabne xixiqqoo.
Maarra koo qoree garaa guddate inni jirta boota. Si nyaatti umrii si nyaatti warroonni akkasii. Jaartii sooloo kanaa dhiyoo kana jala jedhee waan naan jette abboo ani sooloon nan dhiisu deemii naan jette. Maafreya sooloon biyya faranjii jira homaan jedhu yenna. Akka naannoo mucaan tokko baadiyyaa irraa mallaqa si erga naan jedhee sooloon na jibbee naa gaafadhaa itti. Sooloo maa jibbite meetti ati? Ready? Yaa. Jaartii maal haasa'u buleessa? Ana booda waan dalagee dheehu gaafataara. Ofii gaafatu jira waan. Jaartii maal baanta'oo sooloo biraati malee kun sooloo jaartii qabu miti kun. Laalaa isuma dhiyoo kana waan jedheen na dheesse jette. Mucaa wayii mallaqa si ergaa maalii si erga naan jennaan saniin narraa goree naan jetti sooloo hin sobe. An sooloo miti amma booda boonaadha bakka. Boona abdii qabaatu. Anillee boonaan beeku dhugaa sooloo jette si. Akka sana waliif galcha. Sooloon isiin jettu godheera kun boonadha. Maali jettanii amma rafuuf deemaan naante? Bakka rafee ammoo aniilu. Rafinullee rafuedha. Rafuudha rafu baqqaatillee. Nagaara tura jettee. Namaan nyaama foo inaanillaa hundi keessanuu hartan sooloo joorji hundi keessanuu. Yoo ani isin aarsu dubbanne. Nu nama haaduu miti. Ready? Yes. Ati ajaa'iba qabdi garuu iskeejoolli kee iskeejoola Ameerikaati. Iskeejoolli kee yeroo ati raftu yeroo ati kaatu ka Ameerikaati. Ndee amma ani wayii kaayiroo jiraadhe Ameerikaadha. Kamaan. Ganna keenyas kootu gaa. Nuti Ameerikaa jirra brother. Sa'a dinkaata Ameerikaa jirra taraan. Akkas taate dubbiin baay'ee nagatti. Keessumaa Anis raafuuf. notification irra dhufee ture warre emailii. Emailii kee. Notification na dhufnaan approve si godhe. Ada babbaatti ta'e Galatomi. Approve sirraa barbaade yeroo hunda guunsan dhufa. notification live irra osoo jiru narra dhufee approve godhe. Yaa galatomi. Maaloo gaa'etti goote. Maal baate? Maal Maaf keessaa baate ture. keessaa? Email. Yoo keessaan baane bar. Isis ogguun waan biraa sign up godhu. Achi booda email aan seen fayyadamu. Device jiru keessa approve ta'uu qabda. Waan hundaan email umaan seena bar. Akka application hunda. Akkasirra wayya gaa'e. Baay'ee wala garra ready. Bakka ciao ishee sii dabala. Amma garuu lafa. Baru ganama. Aya. Galma keenya. Aya. Guys, yeroo gaarii qabaadha. Dhufadha. Love you all my family. والله انت عندي بلا ورطه له تجنب فيها لك اسكبرك انت اسكبرك كبر لي كل بيت سبوت ملو بيت سبوتش ማለት ነው ቃላት የለኝም ኢንሻአላ እንገባ ዝፍት ማን ነው ተዘጋው ጋይስ መቶ ሄደ ምንድነው ተቀጣው ንገረኝ ቅጣቴን ሻው ሄደ አልገባ በሰበ ሻምፖ ከዛ የደወሉ
ሻወር ከገባ አመቱ ነው እያሉኝ ነው ጓደኞች። ታጠብ ማን ጋር እንዳለው ብታውቅ እንደዚህ ይችላል። ጤዛ ወይኔ ወላሂ ጊፍተር ብሎ ዝም አሉኝ እኮ ጊፍተሮች ወላሂ አሉኝ። እየደረት የምመጣባቸው ጊፍተሮች አሉ። አንተም ጡል ማለት ጀመር። ምናምን መስለኝ ነበር ድሮ ዱቄት ብላ ቃሪያ ብላ ምናምን በጭቅላት እኮ ምናምን እዚህ አፍህን ያስከፈቱ። እስኪ 100 ሰጡ። ማይ ፋሚሊ ቴንክ አንድ አፉን እንዳይከፍት ሙሉ ጨዋታ አፉን ሳይከፍት ሳያዘጋኝ አፍ አይዘጋም። የሰው አፍ ሁሉ ሲዘጋ አንተ አይዘጋብኝ። አፌን ዘግቶ ተጫወተብኝ። ጫማ አስነክሶኝ ሻወር ግቢ ቶሎ በላ ሰዓት አትግደልብኝ አባቱ ፋይል ለታይም ጎች ገባ ዱብዶ ከበረን የተምደረባር ካሁን በኋላ አንድ ቅጣት አቀጣኝም ምናምን እንደዚህ ነኝ እንደዛ ነኝ አለ። ጦልታላ መጀመሪያ ማን ይመጣለታል ብለህ አስብ። ዋት ኢዝ ካሚንግ ዩ ፋሚሊ በል ዝም በል አንተ ራስህ ዝም ብቃም ሄደ ሽማግሌ ታጠብት ዝም ብለህ። በጣም የሚገርም ነገር ታይሚንግ ቀይ መኪና ለማለት ብዬ ይነቃሉ ብዬ ዝም አልኩ። ወላሂ የልቤን ነው ያወቀው። እኔ እንደዛ መሆናቸውን አላወኩም። ታጠብ ከፀጉሬ እስከ ጥፍሬ በሻምፖ ተረጋጋ። በእናትህ አንተ የማታደርገው ዝም ብለህ እንትን አትበል፣ አትጃጃለህ እንጂ ሻወሩን ገባልኝ ከፀጉሬ እስከ ጥፍሬ በሻምፖ ትእዛዝ ነው። ፎር ፍላወር ጋይስ ፎር ፍላወር ማን ይዘህ ያዘጋኛል እኮ እሱ ከሄደ በኋላ እንደፈለጋችሁ አድርጉኝ። አሁን ልዝናናበት። ማን ነባቱ ይዘጋኛል? ፍላወር ዋን ፍላወር ጋይስ ዋን ፍላወር ዋን ፍላወር ዋን ፍላወር ዋን ፍላወር ዋን ፍላወር አባባቱ ጉታ ጋይስ ቴንክ ዩ አባቱ ሻወሩን ለምን አገባልኝ? ከፈለኩ የፈለገ ነገር ቢለቅቅልኝ ላጠፋው እችላለሁ። ሂድ ሄድ ገባልኝ እኮ ቆይ ደብለኩ እየበረው አይደለ? ምን አለ ጠንጋራ ጊታራለ እንዴ? ጠንጋራ ናቸው አይናቸው ሰላም 5 ሰከንድ ሲሆን ነው። እሺ ለደብሉ ራሱ 5 ሰከንድ ሲሆን ጠብቁ። እነሱ እያዩ ነው ደብል የሚያደርጉት። ጠብቁ 5 ሰከንድ ሲሆን ኦኬ ጋይ ደብል ወኔ ውድ ጠብቂ። አሁንም ቢሆን ጠብቁ። 5 ሰከንድ ላይ ነው እነሱ የምትሆኑ። የስ ውዴ የስ አንተ በጣም ባለጌ ሰው ነህ። በጣም ባለጌ እንደሆነ ታውቃለህ። በጣም ባለጌ በጣም ዝም ብለህ ቁጨት ይቅርታ ባለጌ ላልከው ና ባለጌ ነህ። ይቅርታ ባለጌ ላልከው ባለጌ ማለት በጣም አስቀይምሃለሁ። ባለጌ ላልከው ይቅርታ ጠይቅ። እኔ ባለጌ አይደለሁም። እኔ ስለማውቅ ባለጌ አይደለሁም። ባለጌ ማለት የበላበትን ማድ እየመራ ያለ ዝም ብለው ይቅርታ በለኝ። ባለጌ ላልከው አልፈደምኩም። እኔ አላልኩም። ሶሪ ችግር የለም። ሶሪ አትበለኝ። ስወጣ ከጠፋሁብህ ፎቶዬን ዘግዝቀህ ስደበኝ። ወላሂ ላዚም ፈቅጄልሃለሁ። እንደፈለግ አትበኝ፣ ግን ባለጌ አትበለኝ። ችግር የለውም እቀጣለሁ። በሻምፖ ታጠበልኝ፣ ችግር የለውም እቀጣለሁ። ተሸውደን ነው እንትን ምናልባት ቴኪራ ችግር የለውም ታይም አለን። ሻወሬን ጨርስ በደንብ ታጠብልኝና ከዛ በኋላ እቀጣለሁ። እኔ በሻምፖ ታጠብልኝ፣ ችግር የለውም ብሮ። ብቻ ግን
ሂድ ግባ። አንተ እንደኔ በሻምፖ ሻወር ግባይ እያየው መጀመሪያ ግባልኝ፣ ሁለተኛ ሶስተኛ ነገረኛ ገባ ጣርን ስናውጣ አባቴ ውስጥ ወላሂ ይገባል። አልወጣም፣ ወላሂ አልወጣም። አንተ ፈርቼ ወላሂ አልወጣም። አትሳደበኝ፣ አትሳደበኝ። ስወጣ ስደበኝ። ኩዊን ማን? ሊና። እሺ ሶስተኛውን ንገረኝ። ሶስተኛ ሶስተኛውን ነግረኝ ዝም ማለት ትችላለህ? በእናትህ እየመራው ነው። ጋይስ ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር። ሶስተኛውን ንገረኝ። ጋይስ ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር። ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር። ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር። ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር። ጨርሰህ ውጣ። ሶስተኛውን ትነግረኝና ቀጣለሁ። ዝም በል እንዳትናገር። ደብል መጣ አልመጣ ላምበው ወላሂ ጀሌን ገሌ አፍሺ ተብለት ልከምበሳ እንደተሰጥ ውይ አላለም። ዝንበል ጠንጋራ ጌተር የለ ዝንበል አንድ ብትናገር አለቃታለን። ዝንበል አይኔ ከሌላቸው እናንተ ይበሉ። ፍላወር ጋይስ ፎር ፍላወር ጋይስ ዳሽተት ታለ ለምጣጥ አባባ ጋይስ ፋሚሊ ፎር ፍላወር ጋይስ ሁለት ሰው ጋይስ ዝም በል አንድ ሰው አሁን አንድ ሰው በቃ ጸጥ በል ዝጋ አፍን እንዳትል ጋይስ። በሶስት ነው እንግደለው። በሶስት ነው ጋይስ፣ በሶስት ነው። በሶስት ትሪፕል ነው ጋይስ። በሶስት ጋይስ፣ በሶስት እንችላለን ጋይስ። በሶስት ነው። ኦፍኮርስ ይቀጣል፣ ቀላል ይቀጣል ጋይስ። በሶስት ጠብቁ። እንደዚህ ጠብቁና 5 ሰከንድ ሲቀረው ነው መቀየር ካለበት የሚቀየረው ጋይስ። የምንችል ሰዎች ፑሽ እያደረግን 500 ምናምን ሰዎች አለን። ጠብቁ። የት አባቱስ ታሚ ጋይስ። በሶስት ማን መሰልክ? ወዴ ማን መሰለክ? እዚህ ያለው ማን መሰለክ? ዝንበል ገላለሁ፣ እታጠባለሁ። መሞቻክ ናት እቺ ነገር Mining guys, mining. Bersama pandai. Guys, benar. Mining juga tak akan ada guys. Benar saja. Guys, timur seru. Timur mining benar. Injak.
ኋላ ታጠብ፣ ና ኋላ ታጠብ፣ ሂድ ኋላ ታጠብ፣ ታጠብ፣ ይታጠብ። በደምብ ተቀል ሙባሪክ እዚህ ጋር መጥቻ በጎን የለውም ያለካው ቦታ አለ። ምንድን ነው እንትን አትበል፣ ሂድና ታጠብ። ወረኛ ታስፈራ አለ እኮ እና እሱ ምንድን ይሄ መች ነው የነካው? ምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? እኔ ማስከበረሽ ያው ሚኒስተሮች እኔ ማስከበረ ያልኩትን ብለህ ማለት ነው። ሁለተኛው ቅጣት ግን ቃል ያትበይና፣ ሶስተኛው ደግሞ 3 እንቁላል ግንባር ላይ ታፈርሳለህ። ቸልቢ ተረስ ከማን ጋር ነው የገባሁት ማለት ጥሩ ነው። ተረሰከታ አናናባ 4 ሰው አናናባ 4 ሰዎች አናናባ ፕሊዝ ሌትስ ጎ 4 ሰዎች የቻልን ሰዎች አናናባ አንስት 4 ሰዎች እሉዬ ቴንክ ዩ ኒ ውድ 2 ሰው ጋይስ 2 ሰው አንዳንድ አበባ መስጠት የምችሉ ሰዎች አንዳንድ አበባ አንድ ሰው ሶስዬ ቴንክ ዩ አንድ ሰው ያልሰጠ ሰው አንድ ሰው አበባ አንድ አበባ ጋይስ አንድ አበባ ቴንክ ዩ ሞልቷል ትሪፕል ነው እንዳለቀው